Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa oduu simbirtuu oduu atattamaa amma nu dhaqqabdee qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo oduu kana kan gama keessan dhiyeessu Antolchaa Hussein Maddaati. Oduu keenyaa guyyaa har'aa keessatti muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jijjiirraa aangoo taasiseetii jira. Guyyaa har'aa muudama ajaa'ibaa kaaseetii jira. Muudama guyyaa har'aa kana keessatti aangoon biyyattii ol aanoon raawwatameetii jira. Isa kana eenyutu muudame eenyutu bakka jijjiirame waan jedhu gama keessan dhiyeessa. Ittuu dabalee oduu biraa kan gurra isin boosu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Lola mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Tigraay wajji gaggeessuun gama lachin raayyuu muddamni hamaan gaggeeffamaatii jira. Keessumaa gama mootummaa federaalaatiin akka malee uf qopheessaatii jiru. Mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Tigraay haleeluudhaan bakka sanii isa kaasee yakkamtoota seeratti dhiyeessuudhaaf qabsoo hadhaawaa gaggeessaatii jira. Mootummaan naannoo Tigraay karaa waraana isaa liyyuu haayilii naannoo Tigraayin meeshaa qabeenya uummattoota Itoophiyaa kan ta'e meeshaa makalakayaa izii kaabaa guutumaan guututti saamuun isaa ni yaadatama. Mootummaan federaalaa kuni sarara diimaa tarkaanfachuudha jechuudhaan lola warra Tigraay irratti labsuun ni yaadatama. Mootummaan federaalaa yeroo ammaa kana seetaappii sirreeffataa kan jiru yoo ta'u namoota amanuu bakka ijoo qabsiifataatii jira. Namoota amanuu keessaa guyyaa har'aa muudama jajjabaa kenneetii jira. Muudama kanaan kan sirreeffate Dr. Abiy Ahmed waraana hamaa warra TPLF irratti gaggeessuu akka hedu ifaadha. Muudama guyyaa har'aa kennameen namooti hedduun gama aangoo jajjabaatti dhufaniitii jiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed onkololeessa 25 irraa eegalee muudama addaa laatan jechuun Prime Minister Officein biyyattii beeksise. Tokkoffaa Obbo Dammaqaa Mokonnon ministeera muummee itti aanaa fi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ta'anii muudamaniiti jiru. Obbo Dammaqaan aangoo lama gaggeessu. Tokkoffaan ministeera haajaa alaa yoo ta'an lammaffaan immoo aangoo duraanii itti aanaa Dr. Abiy Ahmed ta'uudhaan hojii isaanii hojjetu. Gama biraatiin General Birhaanuu Juulaa Itamaajoor Shumii raayyaa ittisa biyyaa ta'anii muudamaniiti jiru. General Birhaanuu Juulaa ilma Oromoo yoo ta'u duraan itti aanaa Itamaajoor Shumii jechuun ajajaa humna waraana Itoophiyaa itti aanaa turan. Amma garuu General Birhaanuu Juulaa ajajaa waliigala waraana raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ta'uun muudamaniiti jiru. General Birhaanuu Juulaa yeroo ammaa kana nama akka malee hojjetaa jiruu fi akkasuma nama Abiy akka malee Oromoo keessaa amanuudha. General Birhaanuu Juulaa lola yeroo ammaa mootummaan federaalaa warra Tigraay wajji gaggeessu olaantummaan akka gonfatu Abiy waan abdii irraa qabuuf Itamaajoor Shumii raayyaa ittisa biyyaa godheetiniin muudeetii jira. Gama biraatiin Leetanaal Jeneraal Abbabaa Taaddasaa Itamaajoor Shumii ittaanaa raayyaa ittisa biyyaa godhee muudeetii jira. Kana jechuun bakka jalqaba Birhaanuu Juulaa ture jechuudha. Afuraffaa irratti mootum obbo Tamasgan Xurunaa Daayirektara ol aanaa tajaajila odeeffannoo nageenya biyyaalessaa tahee muudameetii jira. Shanaffaa irratti Komishinara Damballaash Gabra Mikaa'el Komishinara Komishinii Poolisii Federaalaa ta'uun muudamaniiru jechuun odeeffannoon waajjira ministeera muummee irraa argame ni addeessa. Komishinara Damballaash Gabra Mikaa'el duraan bakka amma obbo Tamasgan Xurunaa ture itti muudame kana Daayirektara ol aanaa tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa ture amma mootu gama Komishinii Poolisii Federaalaa ta'uun muudameetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya muudamni har'aa kana fakkaata. Gama biraatiin immootu pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa Tamasgan Xurunaa taayitaa isaanii gadi lakkisuuf iyyannoo mana maree naannoo Amaaraaf dhiyeessuu isinii himuun keenya ni yaadatama.
iyyannoo isaanii yaa'ii manni marichaa magaalaa Baahir Daaritti gaggeeffamee jiru fudhatama argateera. Tamasgan Xuruunaa bakka bu'uudhaan obbo Angaayyoo Ashaagiree pirezidaantii naannichaa ta'uun muudamaniiru. Obbo Tamasgan Xuruunaa mootu bakka amma isiniin jedhe Daayireektara ol aanaa tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaa ta'uun muudameetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo haalli muudama guyyaa irraa kana fakkaata. Obbo Gadduu Andaargaachoo kan duraan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ture achi ka'uudhaan gorsaa nageenya mootummaa federaalaa ta'ee muudameetii jira. Muudamni kana fakkaata. Kun hundi sodaa yeroo ammaa biyyattiin keessa jirtu kan nu agarsiisudha. Mootummaan federaalaas Dr. Abiyyi Faas akka malee jarjara hamaa keessa galaniiti jiru. Warri Tigraayis jarjara hamaa keessa galaniiti jiru. Kan walitti darbatan bishaan osoo hin tahin ibidda ciree nama darbuudha. Kanaaf akka malee muddamaniiti jiru. Lolli akka malee gaggeeffamaatii jira. Miidhaan gama maraayyuu akka malee deemaatii jira. Lubbuun nama arcaatii jira. Lolli halkan edaa gaggeeffamaa bule. Lola halkan edaa gaggeeffamaa buleen makkalaakayaan bakka Daanshi jedhamu akkasuma Baakaar bakka jedhamuu fi Shiree fi Siraaroo to'ateetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon ammaaf waa'ee muudamaa irratti qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraan moo tokkotti aanutti gurra siin buufna. Odeeffannoon keenyaa itti aanu gama biyya United Arab Emirates kan xiyyeeffatedha. Biyya United Arab Emirates keessatti dubartoota ajjeesuun yakka cimaa akka ta'u gochuuf jedhame. United Arab Emirates yookaan biyya Dubai keessatti dubartii tokko duudhaa amantaa fi aadaa cabsuun gocha maatii qaanessu raawwannaan maatiin sun akka ajjeessu ni hayyama. Gama kanaanis tarkaanfiin warra dubartii badii dalagdeetti jedhamte sana ajjeesan irratti fudhatamu laafaa ture. Amma garuu sun ni ga'a jechuun fooyyee seeraa gochuuf dhaadattee jirti UAN. Fooyya'insi kuniin kan godhameef maal irraa akka yaadame ammamanti beekamee jiraachuu baatullee hamma tokko odeeffannoo qabnu gama keessan dhiyeessina. Fooyya'insi taasifamu miseensonni maatii dubartii tokko ajjeesan irratti abbootiin seeraa adabbii xiqqaa akka hin murteessine isaan dhorkan jedhameetii jira. Dhimmi akkasii ni hafa jedhamaa jira. Nama ajjeesanii ajjeechaa kabajaa jechuun aadmalee fi moggaasni sanillee jijjiiramuu kan qabudha jechuun warra mirga namaa falmatan. Aangaa'onni Emirates ajjeechaa kabaja maatii eeguuf jedhamee dubartii irratti raawwatamu akkuma ajjeechaa kaanitti ilaalamuu qaba jechuudhaan kutannee kaaneerraa jedhu. Akka falmattoonni mirga namoomaa jedhanitti addunyaa irratti sababa kabaja maatii eegsisuu jechuun dubartoota ajjeesuun baramaa kan dhufe yoo ta'u dubartoonni kumaatama hedduunis waggaa waggaan adabbii kanaan lubbuu dhabu jedhaniiti jiru. Tarkaanfiin ajjeechaa akkasiin lubbuun dubartoota galaafatuu dhabuuf UAE fudhachuu jirtus waan dansaatii jechuudhaan addunyaan dhaadheessaatii jirti. Egaa amma seera amma biyya United Arab Emirates keessatti bahaa jiruuni kana booda namni intalti isaa dogongoraan yakka safuu yoo ka hojjettus taate akka hin ajjeefamne seerii dhorguu bahaatii jira. Yakki safuu kun maali jechuudhaan namooti hedduun gaafii isinitti ta'uu mala. Yeroo hedduu shamarran osoo hin heerumin sagaagalummaa yoo kan dalagan taate biyya United Arab keessatti arma dura ajjeefamaatii turan. Intalti takka osoo hin heerumin dogongortee dhiira tokko wajji sagaagalummaa yoo kan raawwatu taate ajjeesanii akka maqaan maatii sanii kabaja hin dhabne godhan ture. Wanti kun biyya United Arab Emirates qofa osoo hin tahin biyyoota akka Saawudiitii fi Kwaatar Kuweet keessatti illee baay'inaan mul'ataatii ture. Garuu kana booda UN wanti akkasii nu biratti hin dalagu kabaja maatii eeguuf jecha lubbuun namaa bahuu hin qabu maqaan moggaasaniif kennames jijjiiramuu qaba jetteetii jirti. Seerri kuni yoom akka tumamu paarlamaaf dhiyaatee yoom akka ragga'u akkasuma immootu yoom irraa eegalee hojiitti akka hiikamu hanga ammaa wanti barame hin jiru. Odeeffannoo kanas yeroo wantichi bal'inaan bahu taate fuudhee kan gurra isin buusu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon ammaaf qabadhee isiniif dhiyaadhee kanuma
odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti turtii gaariin isiniif haa taatu. Odeeffannoo biraatiin hanga wal agarruutti nagaa rabbii keessa naaf jiraadha.